Hi there, welcome to our English. If you are eager to improve your English skills, this is the perfect place for you. Don't go anywhere and talk with our engaging lessons, helpful tips and fun exercises. Alone. Good. Say it with me. Do it alone. Say it again. Through hell and high weather. Through hell and high weather. Your speech doesn't hold water. Your speech doesn't hold water. kutaa 68ffaa part 68. Let's go. Hello my beloved family, today I'm not alone. I'm with Mr. Lamesa. Mr. Lamesa, welcome to our English. Thank you. Bifa gaaffiif deebi'iitiin jechoota muraasa ni ilaallaa jechuudha. Yeroo baay'ee akkuma beekamu hangan si beekutti, hamman si beekutti, ati nama gaariidha, ati nama arjaadha, ati nama bareedaadha. Kanaaf kan kana fakkaatan yeroodhaa gara yerootti ni jenna jechuudha. Kanaa ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin jecha kana jechuudhaaf kan nuyi fayyadamnu maalinni? Mr. Lamesa, can you try it? Yes, I can try it. What is that? As far as. Great. As far as. Jennaa jechuudha. As far as kan jennu kun hagan si beekutti. Hagan si beekutti. Hamman si beekutti. Isa jennudha jechuudha yeroo baay'ee afaan Ingiliffaatiin kana jennee fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf hangan si beekutti ati nama gaariidha. Hangan si beekutti ati nama gaariidha jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? As far as I know you, you are a good person. As far as I know you, you are a good person. As far as ka jedhu kana fayyadamnee maal jenna jechuudha? As far as I know you, you are a good person. Hangan si beekutti, hamman si beekutti, ati nama gaariidha jechaa jirra jechuudha. Kana jechaa jirra jechuudha. As far as I know him, he is arrogant. Hangan isa beekutti inni nama of tuuludha yookiis nama boonudha jechuu yoo barbaanne immoo as far as ka jedhu kana fayyadamne as far as I know him, he is arrogant. As far as I know him, he is arrogant jechuu dandeenya jechuudha. As far as I know him, he is arrogant. Hangan isa beekutti inni nama of tuuludha yookiis nama boonu nama of ol qabudha jechuudha. Yookiis nama dhageenye koo qofti haa ta'u jechuudha yoo baay'ee arrogant. So kana jechuu barbaanne as far as ka jedhu fayyadamnee afaan Ingiliffaatiin akkas jechuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin hamman ishee beekutti yookiin hangan ishee beekutti isheen arjaadha, isheen doqna miti yookiis arjummaa qabdi arjaadha isheen hangan ishee beekutti jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Write down or jot down your answer in the comment section or under the comment section. Leave your answer in the comment section. Inni kabiraan akkuma mana geesseen, akkuma manaa baateen, akkuma as geesseen, akkuma kana gooteen naaf bilbili yookiin kana godhi yookiin sana godhi ni jenna. Akkuma instantly jechuudha. Battaluma kun ta'e kun akka ta'u. So as ka jedhu kana fayyadamnee maal jenna isa kana immoo
Isa kanaaf akkuma sila as far as jenne kanas immoo kan fayyadamnu sentensii wayii yookiis phrasal verb wayii ni qabna. So maal inni as soon as good as soon as jechuun immoo akkuma battaluma immediately jechuudha. Akkuma kana gooteen akkuma sana gooteen ka jennu fayyadamuu yoo barbaanne immoo afaan Ingiliffaatiin as soon as ka jedhu kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. For example, akkuma as geesseen naaf bilbilii. Akkuma as geesseen maybe magaalaa nuyi jirru yookiin safara keenya yookiin bakka ta'e wayii naannoo keenya gahee namichi akka iddoo kana gaheen akka nuuf bilbilu barbaanna yoo ta'e akkuma as geesseen naaf bilbilii jechuu yoo barbaanne as soon as you arrive here give me a call. As soon as you arrive here give me a call. Hello Chala. As soon as you arrive here please give me a call. Akkuma as geesseen naaf bilbilii. Akkuma as geesseen naaf bilbilii jechuu barbaanne kana jechuu ni dandeenya jechuudha. As soon as you get text, call back. Please call back. As soon as you get text, please call back. Akkuma ergaan si gaheen, ergaan koo si gaheen deebisiiti naaf bilbilii. As soon as akkuma teekistiin argiteetiin naaf bilbilii jechaa jirra jechuudha. Akkuma ergaan koo si qaqqabeen maal godhi naaf bilbilii deebisii naaf bilbilii jechuu barbaanne as soon as you got text calling back. As soon as you got text calling back. Inni kabiraan immoo akkasumas ani kana nan godha akkuma kanas kana dabalataan jechuudha. Structure kan ammaa kan as then as kana kaas jennee waanuma akkasii kana fayyadamnee in addition beside moreover furthermore warra jedhaman kana bifa as ka jedhu sanaatiin warra ittiin ibsu mataa keenyaa ni qabna. Inni kun immoo maal inni akkasumas jechuu yoo barbaanne maal jennaa as well as good as well as jennaa jechuudha. As well as akkuma kanas jechuun dabalataa jechuudha. As well as jennaa jechuudha. Dabalatas akkuma kanas kana qofaa miti kanarratti dabalatees jechuudha. Fakkeenyaaf I can speak English as well as Arabic. I can speak English as well as Arabic. Ani afaan Ingiliffaa dubbachuu nan danda'a. Akkuma kanas immoo Arabiffallee nan danda'a jechuu barbaanne I can speak English as well as Arabic. I can speak English as well as Arabic. I can teach English as well as mathematics or maths jechuu ni dandeenya jechuudha. I can speak English as well as Arabic. Ani afaan Ingiliffaa dubbachuu nan danda'a. Akkuma kanallee Arabiffas nan danda'a jechaa jirra jechuudha. Akkuma kana immoo I'm eating as well as listening to music. I'm eating as well as listening to music. Yoo jenne ani nyaachaan jira. Ni laaqana haa ta'u, irbaata haa ta'u, whatever it is nyaachaan jira. Akkuma kana immoo faaruu dhaggeeffachaan jira jechaa jirra jechuudha. Inni kan biraan immoo ni dhumaa kan nu ilaallu akka nama sooressaa, akka nama bareedu, akka nama jabaa ta'e, akka nama kana ta'e haasaa yookiin haasofte yookiin godhatte kanaaf kan kana fakkaatan ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin inni kun salphaatti maal jennee fayyadamuu dandeenya? You can try as if, good, as if or as though or as if ka jedhu fayyadamuu dandeenya jechuudha. As if or as though ka jedhu kana fayyadamnee wantoota amma jenne kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf he acts as if he is rich. He acts as if he is rich. Inni akka nama sooressaa of godha yookiin of taasisa yookiin ta'a. Akkasittiin akti godha akkasittiin
aktii godhaa akka nama sooressa ta'eetti garuu sooressa miti jechaa jirra jechuudha. Sentensii akkasii yookiis jechoota akkasii kan nuyi fayyadamnu nama otoo eenyummaa sana yookiis immoo waan sana hin qabaatin saba sana hin qabaatin garuu akka sana ta'uudhaafidha. He act as if he is rich. Akka nama sooressa ta'e godhata garuu sooressa miti jechaa jirra jechuudha. She talk as if she's beautiful. She talk as if she's beautiful. She talk as if she's beautiful. Akka nama bareeduutti haasofti garuu bareeddu jechaa jirra jechuudha. Akka nama bareedu godhatte yookiin haasofti akkasitti garuu hin bareeddu jechaa jirra jechuudha. Kana jechuu barbaan she talks as if she's beautiful. She talks as if she's beautiful jechuu dandeenya jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin akkuma mana geesseen naaf bilbili jechuu yoo barbaanne akkuma mana geesseen naaf bilbili jechuu yoo barbaanne maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Afaan Ingiliffaatiin akkuma mana geesseen naaf bilbili jechuu yoo barbaanne maal akka jennu please write down or leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Akkuma kanas hangan as jirutti waan barbaadde hojjechuu dandeessa. Hangan as jirutti waan barbaadde hojjechuu dandeessa jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Thank you.